afaan Oromoo dubbachuu keetti baay'een gadda. Akkamitti? Namni gaddeemtu naga keetti na dubbisee hin beeku dhugaa dubbachuudha. Deef. Yooyyaa qaqqaaliiwwan maatii Yooyyaa Entertainment marti keessan. Egaa ras video bohaarsa bashannansiisotaan adda addaa isiniif qabadhee dhufeera. Kanaaf warri subscribe godhan subscribe godhaa jecha hundumti keenya like cuqaasan gara video. Egaa Oromoo Suraafel Maakii wajjin interview taasiseera waliin ilaallee adeemna. Maanni maal taate Maaki? Andeemu barbaade. Rachu bira deemu barbaade moo? Sin jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaan moo? Maki. Isi borachu masiif wayyaa. Sila benjiraatu wallooki billahi. Rachu sodaadhe barbee tamitii mucichi moo gowwaa wayiiti. Gowwaa naan jette? Gowwaa sanuu gowwaa adal. Lakkaan qoosaadhaaf han jedhe malee Rachuu tiriidantii Oromootiin illee gowwaadhan jettu. Inni koo araadaadhaam. Maaltu na ajaa'ibee seetanii? Maaloo dhalaata? Dhiiba magaru wallahi laazim dhiiba magaru. Jedhi rakkoon qabu natti mati. Distii qabatee fiigama. Rachuu immoo? Rachuu wanti kun dhugaadhaa? Soba. Maaki sobdeemuu di qabda malee Rachuun jaallattaa miti? Nuuf galeera. Dhumarratti Rachuudhaan maal jechuu barbaadda? Rachuu dhageesseetta miti akka abdiin kunne la. Maaki chaawu bakka. Maki ko. Maalumaaf turtii waliin taasisneef galatoomi. Galatooma waan akka jechuu hin danda'u. Thanks so much. Galatooma. Meerachuu waa'ee nagaa irratti maal jetta? Eenyu kan nagaa fedhu mena waliin haa jedhu tokko lama sadii mena nagaa buusa. Nama isaa lafa isaa ala isaa mana isaa bosonaaf laga isaa biyya isaa saba isaa jara namaa mena nagaa buusa. Maakii waa'ee gootota dhabnee maal jetta? Olii qaaliin gilfaa goota baddaasa yoo dhabne wayyo. Akka bishee garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu wayyo. Akka lemoo qilxuu hayyuu gaaratti hafee waama dafee. Akka taaddee birruu kan lammiisaaf dhiigu eessaa argu wayyo. Akka waaqoo guutuu goota baddaa baalee maaltu caa. Tole immoo gara dubbii keenya isa ijoollee dabarru prank ajaa'ibaa galaana gaarumsaa irratti godhame waliin haa ilaallu. Yooya nageenyi san badhaadha. Ammallee prank haaraa qabadhee dhufee artisti beekamaaf jaalatamaa prank irra godhuu fi viidiyoo tana share godhuu hin dedina saniin jira galati keessan guddaa. Hello. Ayya obbo Galaana dubbisuu danda'a? Akkam nagaadhaa. Fayyaa akkamaati? Naguma galata rabbi eenyu. Ani Tulluu jedhama. Ayyee Tulluu. Ani Los Angeles California irraa si bilbiluu jira. Haa ta'u tole nagaa jirtaa? Nagaa akkamaati? Naguma waaqattaa toluma. Projektii wayii tokko. Manatti haajamte. Yaa projektii wayii tokko biyya keessatti si wajjin hojjechuu barbaadne. Maal barbaaddani? Projektiin keen kun inni waa'ee mirga dhala namaa irratti. Tole. Gabaabumatti projektiin keen kun wanni inni barbaadu alaabaa geessuun ji'a tokkoof akkatini profaayilii Facebook irra nu gootu barbaadna. Umarraayitiidha kun. Waa'ee mirga dhala namaati. Yaa akkas jechuun dandeetta garuu siif kaffalama. Ani illee organizationii sun keessa hojjedha. Afaan Oromoo
Akkamit? Namni gaddeemtu naga keetti na dubbisee hin beeku dhugaa dubbachuudha. Deef. Oh my God. Okay, akkuma isan argitan suni aareen irra kute. So, video kika qardab keessatti dogongoree namilleen jedhalleen ofirratti argee akka inni kun piraankii ta'e ittimuu maltee waan jedhaniifi I agree. So deebisee dawwalaaf onnee waan kaas ta'e yoonni hin kaasinillee tekstiin itti hima deebisee dawwalaaf. This is bad. Okay, in caso, well, I mean, yeah, in caso, I'm just gonna text him. Hey, it was a prank. It was a joke. Afaan Oromoo dubbachuu yoo ta'e baay'ee gaddadha jedhuga. In caso, so he's very upset. Akkoi aare akkumsu jedhu yaa gaddee anyway text godhee fitti hima. Awusi paartii lammaffaa qabadhee sanii yaaddaa respond isaa waliin qalatuma sanii jedhu. Egaa akkuma sarara dhageessan kutaa lammaffaa isaa isinii qabadheen dhufa jedheera kan gadhiiseni isiniin gadhiisaatii warri subscribe hin godhin jirtan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama horaa bulaa deebanaa jiraadhaa nagayaatti.